Akka murtaan kabajamuuf jaalatamoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota qeeroo ganama raadiyoodhaaf TV kun kan daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan qeeroo ganama raadiyoodhaaf TV da oduulee wayitaawoo isin biraan gaa turre arraas oduu wayitaawoo isiniif qabannee dhiyaanneeti jirra. Oduu guyyaa arraantanaa kan ittiin xiyyeeffatu ibsa hoggantoonni adda bilisummaa Oromoodhaa yookaan ABO'dhaa ayyudure obbo Daawit Ibsaatii fi akkasumatti illee hoggantoonni ABO'dhaa miidiyaa biyya keessaatiif kanan irratti kan xiyyeeffatee fi akkasumatti illee jijjiiramu maallaqa qarshii yookaan birrii Itoophiyaadhaan fuula Facebook muummee ministeera Dr. Abiy irratti arganneerraa kan itti xiyyeeffate ta'a. Kanaaf osoo bal'ina sitti isin dabarsinen dura hangafootaan isin dhageessisam. Adda bilisummaa Oromoo hayyuduree isaa obbo Daawit Ibsaa hanga koorrii sabaa walgootti obbo Araarsoo Biqilaa bakka buudhaan hojii dhaabbatichaa akka itti fufsiisan ibsa miidiyaaf kanneen ibseeti jiram. Itoophiyaan maallaqa isii qarshii yookaan birrii nootii abbaa 50 fi 100 jijjiiruuf akka jirtu muummee ministeeraa fuula Facebook isaatiitti gabaaseeti yookaan maxxanseeti jira. Malleenii Itoophiyaadhaa kan maxxanfamu olaantummaan isaa kanaan dura kan ture qarshii 100 yookaan birrii 100 ture gara 200tti akka ol guddatee jiru dubbatamaati jira. Oduu maddeen alaatiin mootummaan Khalifa Haftar bulchiinsa isaa bahuudhaaf xaliyaa akka galfatee jiru dhaga'ameeti jira. Bahaa Liibiyaa keessatti aangoo guddaa kan qabu mootummaan humna waraanaa Khalifa Haftar durfamuu haalli ittiin cimnaan aangoo isaa bahuudhaaf xaliyaa galfatee jiraachuun isaa dhaga'ameeti jira. Balaa ibiddaa Ameerikaatti 7 keessatti itti fufee jiruun hanga ammaan tanaatti namoonni lubbuu isaanii dhaban 33 dabruun dhaga'ameeti jira. Balaa ibiddaa Kaalifoorniyaa, Oreegon fi Waashingtanitti mudate lubbuu namootaa fi qabeenya irra miidhaan akka dhaqqabee jiru hoggantoonni biyyatti dubbachaati jira. Oduu ispoortiitiin bara 2020 hanga 2020 takkaatti kilaboota addunyaarraa daawwataman keessaa dorgommii kubbaa miilaatiin Premier League'n England fi akkasumatti illee La Liga Spain torban jalqabaa guyyaa kaleessaaf dheengaddaa taphoota wal duraa duubaan taphatame keessaa guyyaa kaleessaa taphoota Ingiliz keessaa kan mo'ame Tottenham injifatamuu isaa dhaga'ame. Liverpool ammoo barana qabxii gaarii galmeessuufis daran itti cimee fufee jiraachuu fi akkasumatti illee taphoonni hedduun Spain taphatamuun isaanii dhaga'ameeti jira. Kanaaf kabajamoo jaalatamoo daawwattoota keenya hangafoota keenya kun bal'ina oduu keenyaatti isin dabarsa. Kanaaf oduu kanaan kan isin faana turu an obsaa Ridwaanii hamma xumura oduu keenyaatti nu faana turtii gaarii isiniin jenna. Adda bilisummaa Oromoo hayyuduree isaa obbo Daawit Ibsaa hanga koorrii sabaa walgootti obbo Araarsoo Biqilaa bakka buudhaan hojii dhaabbatichaa akka itti fufsiisan ibsa miidiyaaf kanneen ibseeti jira. Akka arraantanaa ibsaa gaggeessaa jiranitti akka seera ittiin bulmaata dhaabbatichaatti walga'ii gumii sabaa yookaan koora sabaa ta'uudhaan rakkoolee isaa mudate hiikuudhaaf hin dandeenye kun immoo hayyuduree ta'ee jaanii aangoo isaanii dheereeffachuuf uumaa turan jaameeti jira jechuun obbo Daawit Ibsaa dubbateeti jira. Addi bilisummaa Oromoo yookaan ABO'n hayyuduree qofa irratti akka rarra'uu fi qabsaa'oo buleeyyii dhaabbatichaa lakkisanii akka bahan taasiseera jechuudhaan kun immoo ABO laamsheesee jechuudhaan ibsichi kun dubbachaati jira. Obbo Daawit Ibsaa kanaan booda maqaa ABO'tiin sochiin kamiyyuu gochuudhaaf akka hin danda'amnes ibsaa miidiyaa irrattis kanneen dubbateeti jira. Adda bilisummaa uummata Oromoodhaa kan bakka bu'ee paartii akka Oromootti dorgomuu filannoo biyyaalessaati gara biyyoota ambaatii gara biyyaatti gale keessaa dhaabni adda bilisummaa Oromoo yookaan ABO'nis isa tokkotti argameeti jira. Wayita ammaan tana guyyaa arraantanaa bakka hoggantoonni ol aanoo hogganan kanneen hayyudureerraa hanga ilaa gaggeessitoonni paartichaa argamanitti guyyaa arraantanaa ibsa miidiyaa biyya keessaa kanneen akka OBN faanaa fi akkasumatti illee EBC fi miidiyaalee garagaraa bakka argamanitti ibsa kennuun danda'ameeti jira. Ibsa kanaan boodatti marsaalee miidiyaa hawaasaa irratti yaadni tokko tokkos waliin qoodamaati jira. ABO'n gar lamatti fottoqe kan joos dubbatamaati jira. Garuu taateewwan kanaan booda keessummeessamuuf jiraatu uummata Oromoo hunda biratti gaafii ta'ee argameeti jira. Namoonni hedduun hayyuu yookaan namoonni siyaasaa xiinxaluu danda'an hedduun isaanii taateewwan ABO'n yookaan hayyudureen akka suuraa fi ibsa miidiyaa irratti kannaa
kennaa jiran akkuma waliin argaa jirru kanatti obbo Daawit Ibsaatii fi Araarsoo Biqilaatis walitti aansuudhaan taa'umsa isaaniitti argamaniiti jiran. Namoonni isaan hundinuu yaada dhuunfaa isaaniitiin kannatanis garuu obbo Daawit Ibsaa hayyuu duree dhaabichaa ta'uudhaan akka tajaajilaa ture garuu ammaan tana hanga koorri sabaa walitti dhufee walgeessaa koorasaa gaggeeffatutti obbo Araarsoo Biqilaa bakka bu'uudhaan hojii dhaabbatichaa akka itti fufsiisu ibsa miidiyaaf kanneen irrattis dubbateeti jira. Itoophiyaan maallaqa birrii yookaan qarshii 10,50 fi 100 guutumaan guututti jijjiiruudhaaf yaada dhiyeessiteeti jirti. Gosoonni birrii kanneen gabbaraa kan ol aanaa ta'uu ibsameeti jira. Maallaqni hojiirra oolus qarshii 200 kan dabalatu ta'uu muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed gara fuula miidiyaa hawaasummaa irratti beeksiseeti jira. Jijjiirama maallaqaa kun deeggarsa sochii seeraan alaa malaammaltummaa fi kontrabaandii ittisuudhaaf ni gargaara jechuudhaan dubbateeti jira. Maallaqa haaraa kanarratti mallattoolee kaa'aman maallaqni seeraan ala akka hin maxxanne taasisuudhaafis ni gargaara jechuudhaan eereeti jira. Maallaqni haaraan gabbaa jiran kun meeshaalee lakkoofsa guddisan mul'isuun yoo laalaman lakkoofsi isaanii magariisa filoorsaantii kan jijjiiramu ta'uu baankiin biyyaalessa Itoophiyaa beeksiseeti jira. Qaroo dhabeeyyiinis harka tuttuquudhaan gatii maallaqichaa adda baasuus ni danda'a jechuudhaan maallaqichi gatii yookiin ol yoo gargaaramuuf qaanqee halluu ifa qaba jechuudhaan baankichi gabaaseeti jira. Urjii halluu ifa gaggaragaluu fi NBET barreeffama gabaajee baankii biyyaalessa Itoophiyaa gosootni birrichaa irratti barreeffameeti jira. Birrichi kallattii ifatti garagalfame yoo laalamu fakkiin gubbaadhaa mul'atu fuulduratti mallattoo bifa bishaanii duumessaatu mul'ata. Mallattoon kubbaa fakkaatan kallattii mallattoo karaa dudubbaatiin jiru akka mul'atutti maxxanfameeti jira. Mataa mallattoo leencaa irratti ifaan ultraviolet yoo irratti ifamu gara keellootiin kan geeddaramu mallattoo filooresaantii qabus jaameeti jira. Hojiin maxxansaa hedduun kan xumurame yoo ta'u kuusa baankii biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti kan argamu ta'us ibsameeti jira. Raabsuuf qophiin kan taasifame yeroo ta'u qaamoleen dhimmi isaan ilallatus hojiirra akka oolus ta'a jechuudhaan dubbatamaati jira. Koomaandii poostiin raayyaa ittisa biyyaa tajaajila nageenyaa odeeffannoo biyyaalessaa fi poolisii federaalarraa hundaa'ee adeemsicha olaantummaan kan gaggeessus ta'a jechuun dubbatamaati jira. Mootummaan naannolee koomaandii poostii wal fakkaataa hundeessuun hojii kan hojjetu ta'a jechuudhaan ibseeti jira. Mootummaan Khalifa Haftar bulchiinsa isaa bahuudhaaf xalayaa galfateeti jira. Baha Liibiyaa keessatti aangoo guddaa kan qabu mootummaan humna waraanaa Khalifa Haftariin durfamu haalli itti cimnaan aangoo isaa bahuudhaaf xalayaa galfateeti jira. Iddoo qabiyyee Khalifa Haftar taa'ee kan keessatti lammiilee jireenya gaddoo malaammaltummaa mufiidhaan hiriira mormii gaggeessaati turan. Hiriira mormii tibbana gaggeeffameen mormitoota magaalaa Bengaazoo teessoo ol aanoo gaggeessan waraana Khalifa Haftar ibiddaan gubanii barbadeessaniiti turan. Dubbi himaan jeneraal Khalifa akka jaanitti bulchiinsi isaanii hiriira bara nagayaa kana deeggaru ta'us qabsoo ummataa shororkeessitootaa fi garee musliimaa Biraazerhood jaamaniin akka ugguramus hin ayyamnu jechuudhaan dubbatamaati jira. Hanga ammaan tanaatti haalota ulfaatoo ta'an Liibiyaa keessa jiran irratti hiriira mormii ba'amuu irra jireessi isaanii magaalaa Tiripoolii iddoo argaman mootummaan biyyattii keessa turete argameeti jira. Amma garuu iddoon argama mootummaan jeneraal Khalifaatti ceeti jira jechuudhaan BBC'n gabaasaati jira. Dhiheenya kanatti balaa ibiddaa Ameerikaa lixaa mudatee lubbuu namoota 33 dabreeti jira. Balaan ibiddaa Kaalifoorniyaa, Oreegoonii fi Waashingitanitti mudatee lubbuu namaa fi qabeenya irratti miidhaa dhaqqabsiiseeti jira. Balaa ibiddaa kanaan hanga ammaan tanaatti lubbuu namoota 33 yeroo darbu namoonni 40 ol qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqaa'uu danda'aniiti jiran. Namoonni baay'eenis balicha kanaan achi buuteen isaaniitis dhabameeti jira. Hammi namoota
lubbuun dhabamanii dabaluus danda'a jechuudhaan dubbatamaati jira hanga ammaan tanaatti. Haalli qilleensaa yeroo ammaa jiru balicha daran kan hammaatu taasisaa jechuudhaan dubbatamaa jiraatus dhiha biyyattiitti ibiddi kun erga qabateen torban 3 lakkoofsiseeti jira. Manneen jireenyaa hedduu fi bosona lafa hektaara miliyoonatti lakkaa'aman barbadeesseeti jira. Balaa kanaan bineensonni bosonaatis hedduun akka miidhamaa jiran ta'uunis barameeti jira jechuun dubbatamaati jira. Kan daran miidhamanii fi lubbuu dhaban ta'uudhaas kan shakkisiisuu fi mamii akka hin qabne ta'ee argameeti jira jechuudhaan hoggantoonni ol aanaan dubbachaati jiran. Balaa kanaan hanga ammaan tanaatti lubbuu baraartonni hedduun hojii lubbuu baraaruutti bobba'anis haalli qilleensaa jiru dhiibbaa guddaa irraan uumuus himamaati jiran. Maddii oduu kanaatis Al Jazeeraadha. Addunyaa irratti lakkoofsi namoota koronaa vaayirasiitiin qabamanii miliyoona 29 ol dabreeti jira. Addunyaa irratti lakkoofsi namoota koronaa vaayirasii yookiin COVID-19tiin qabamanii miliyoona 29 ol dabruu dhaabbanni fayyaa addunyaa guyyaa har'aan tana irra deebiidhaan ifoomseeti jira. Akka ibsa ragaa kanaatti addunyaa irratti lakkoofsi namoota koronaa vaayirasiitiin qabamanii miliyoona 29 fi 100 fi 85 fi 779 ta'us ibseeti jira. Sadarkaa addunyaa irratti lubbuu namoota 900 fi 28 fi 287 ammoo dhibichaan lubbuu isaanii dhabaniiti jiran. Namoonni miliyoona 21 ol ammoo vaayirasii koronaa kanarraa damdamachuu danda'aniiti jiran jechuudhaan ragaan kunis mul'iseeti jira. Ameerikaan, Hindii, Biraazil, Raashiyaa fi Peeruun immoo biyyattii lammiileen isaanii vaayirasii koronaatiin qabamuun sadarkaa takkaa hanga 5ffaa wal duraa duubaan qabatan ta'anii argamaniiti jiran. Yeroo dheeraaf sadarkaa 5ffaa qabattee kan turte Afrikaan kibbaa walumaa galatti namoota 600,000 fi 49 vaayirasii kanaan qabamuun Kolombiyaa fi Meeksikootti aantee sadarkaa 8ffaa irratti argamteeti jirti. Taphoonni Premier League England bara 2020 hanga bara 2020 takkaatti torban jalqaba sanbataa fi dilbata taphatamuu jalqabeeti jira. Taphoonni Premier League England bara 2020 hanga bara 2020 takka torban jalqaba Liverpool, Arsenal, Everton fi Leicester City yoo milkaa'an Tottenham injifatameeti jira. Tapha torban jalqaba sanbata Liverpool fi Leeds gidduutti gaggeeffameen olaantummaan Liverpoolin xumurameeti ture. Mohamed Salah goolii 3 fi Liverpool yeroo galchuutti Liverpool ammoo 4-3 Leeds injifateeti jira. West Ham Fulham duwwaadhaan yeroo ta'u Arsenal 3tti galchuudhaan injifateeti jira. West Bromwich fi Leicester City ammoo duwwaadhaaf 3 injifatamaniiti jiran. Tottenham duwwaadhaan Everton yeroo takka galcheen injifateeti jira. West Ham United 2-1 Newcastle injifateeti jira. Crystal Palace takkaaf duwwaadhaan Southampton injifateeti jira. Oduma wal fakkaatuun taphoonni liigii Spain bara 2020 hanga bara 2020 takka torban jalqaba sanbataa fi dilbata taphatameeti jira. Granada lamaan Atletico Club injifateeti jira. Kaadisaan lamaan Osasuna yeroo injifatu Deportivo Alaves duwwaadhaan Real Betis takka itti galchuun injifateeti jira. Valenciaan 4 Levantion 2tti galchuun injifatameeti jira. Taphoonni Real Valladolid fi Real Sociedad Valerian Hesku gidduutti gaggeeffame tokkoof qixaan yeroo xumuramu taphoonni Eberii fi Celta ammoo duwwaadhaan xumurameeti jira. Maddii Sky Sport fi BBC Sport irraa odeeffanneeti jirra. Tole kabajamoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota qeeroo ganamaa raadiyoo TV oduun har'aaf qabannee isiniif dhiyaannee hanga dhumaa hanga oduu biraatti nu wal agarruu kan nagee walitti dhaabbannu ta'a. Oduu har'aa waliin isaan kan isin faana turaa Saaruu Du'aanii hanga oduu biraatti walitti dachaanuu nagaan nuuf turaa.